Islaamaan taane fudhannuu dida lubbuu keenyaa oli jaalanna masgiida. Laa ilaaha illallah kan jettee amantee masgiidni diigamnaan akkamitti raftee? Ummata Islaamaa xinnoof madaalta masgiidni yoo jigu jal'istee maaf laalta? Mana Rabbii diignaan mimaltu si hafee dhiftee biraa deemta addunyaan tuffafee. Masgiidni diigamnaan maaf jal'iftu biyyaa waliif haa birmannu obboleeyyan tiyya. Misoomni masgiidaa diiganiin hin dhufu jibba amantaatiin maaliif taata gufu? Masgiidni dawaadha qalbii gogeejjiisa isa keessa teettee dhiifama gaafannaan Rabbiin namaa dhiisa. Masgiidni yuunivarsiitii wallaala barsiisa dukkanarraa saaqee ifatti agarsiisa. Allahu akbar si abbaan dhiisa. Masgiidni oofisii waajjira ulamaa raabsaa beekumsaati sammuu ilma namaa. Allahu akbarii rabbii kiyya jabaa nu sagalee taanaan humna situ qaba masgiidarraa qabi yaa rabbi waan dabaa. Misooma jetteetiin nuti yaasin daboo masgiidarraa kaasii harka kakkee abboo. Uummanni dallane hin eeginaa aarii akkuma diidetti deebisii ijaarii. Magaalaa Shaggarii misoomaaf dhiyeessu masgiida diiganii keessaa qulqulleessu. Masgiida diigdanii misoomaaf faarsinaa ofii tuttuqxanii uummata faarsinaa. Yaa warra waa diiguu ijaarsan beektanii mana rabbii diiguu itti gatteettanii. Yaa rabbi jallataa akkanaa qajeelchi shahaadaa qabsiisi qalbii isaa bareechi. Allahu akbar.